Ashama kam jirtan daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenya rabbi bakka jirtan isiniif haa baay'atu ani nagaa koo isinoo fayyaa keessanii nageenya isiniif haa ta'u isiniin jedha har'aan kana waan irraa dubbachuu barbaadu artist Areed irraa waa dubbadha innis nagartanii samoona kana guyyaa afur akkas guuteera TikTok irratti himnati ortodoksii mungkin immoo hordoftoota jechuudha isaan arrabsaa jira jechuudha isaan raawaa dubbadha maaliifi warroota himnati bira arrabsitanis illee namoonni akkasiin dhabamtanii jiraachuu dandeessu immoo namni himnati namaa kabajeen kan keessa kabajisa jedhanis guutan garuu tokko gaalaalu dhugaa rabbi waan bushaa waanuma namarraan eeggamne jechuudha afaan badu nama baasu waan dhugaas jiru sinitti maate rabbin afaan badu rabbi nama baasu maaliifi gaarummaa koo anin beeku namatu beeka malee kanaaf iyyuu akkasitti afaan badu kan rabbi nama baasu nama guddaa ta'anii waan gaarii namarraa baratan dhaloonni waan gaarii namarraa baratan waan yaraa namarraa baratan waan nama baasu maaliifanii kan jedhee amnati ortodoksii arrabset hamamu dhokachuu maaltu nama galchika maalifan amni afaanti jechoota xiqqashuu baatu ofin eegne jechi kun yoo baate ummata miidha jechi kun yoo baate dhaloota boruu miidha yookiin immoo daa'imni kun boruu nagarti kana jechuu qabna malee akkuma nutti dhuftetti jechoota hin taane baasuu shaggaa miti bareeda miti himnatiidhuma kamiyyuu haa ta'u kabajamuu qaba yoo ani imnati isaa inni kabaje ani imnati isaa kabaje ani immoo imnati isaa kabajaaf kan koo kabajenni ani kabajaaf akka soo ta'e malee kabajoo gaasiniin jedhu itti amana osoo hin taane injirame arrabsuun kun maaliif barbaachise arrabsuun himnati nama himnamaaf nama isa bichaa miti ama fakkeenyaaf inni akkasitti jedhe miti namoota hedduutu isaaf jecha yookiin jechoota biraa wal dubbata beektani kanaaf iyyuu jechoota afaan teenya keessa baatu injirame ilaalachaa jechitu nama miti jechi kun ummata miidha jecha kana waan dubbadhe ri'aa kiyya miidha kana jechuu amma artist Areed kun yookiin firi'aa ortodoksii qabaachuu danda'a jecha kana jedhe ofiif immoo tamanuu haa baatu imnati biraa ta'u ri'aa ortodoksii qabaachuu danda'a ri'aan ortodoksii kunii namuufataa imnati isaa hun kabajennis na kabade jedheen sammuutti naanneffatu akkuma dhufetti gallakkisuun shaggaa miti bareeda miti akkasii maaliifin kana isiniin jedha seetan miidiyaan kun baay'ee yeroo tokkos gaarii miti dhugaa isiniin jedhaati jechoota hin taane walirra baratu wanta yaraa jechuudha garuu nama hundaa miti ga'an jecha sana namarraa baratu sin jira bushaa sanas ani immoo isarraa immoo waan gaarii baratu sin jira na maalifan kana isiniin jedhe nama kabajuun baay'ee gaariidha jechoota baatu miidiyaa irratti ba'uun akkasuma faayidaan qabu bara namni nama sanarraa waa barachuu malee artistummaan faayidaan qabu artistiidhaan artistinnati isaallee akka isaanan beeku dhugaa rabbi badaa makanaa miti garuu karuma hundaan mijaa'uu fi baannaan karaa natti tanaan dhufinaa mijoofti beekamtii sirrittiin argadha jedheeti garuu immoo dhugaan isiniin jedha nama arrabsanii beekumsa argachuun gaariiyyuu miti immoo akkasuma immoo himnatii walitti buusanii yookiin immoo himnatii arrabsanii beekumsaan argadha jechuun gaariidha yaadoo akka kootitti garuu kun akka isaatitti garuu kun beekumsa guddaadha inni baasee kun jecha inni baasee kun isaaf beekumsa adda ta'edha maaliif waan sammuunsaa danda'u kan isatti sin eekkamuu barbaadenne abbaan fee waan mafee isinii jedhu jechoota hamaa hin laatinaa fi jechoota hamaatiif qusadhaa fi inni waan mafee isinii jedhu yookiin namni sun maal ta'eetila jedhaati ilaala malee anni maal jedha koomantii an akkasnaan jedhani koomantii sababan ta'u maaliif amma kana gaa yaaduu qaba jecha kana waan jedhe ummata hunda miidhuu danda'a nama takkaa jedhee tanin jecha intaani dubbadhe nama miidha miti kanaaf iyyuu ammuma fe'ee ri'aan keenya isaa ta'u koomantii isaa ta'u waan numti fe'e siniif barraa'u gaariidhaan deebisa mee akkatti sin kabajamtan laala dhugaan siniin jedha gaariidhaan jechoota bareeduudhaan deebisaa fi ani jechoota bushaa sanaan deebiseef kan ummata hundaaf ortodoksiyoota hundaaf jechoota bushooftu sana kaayef
inni ani nama sana miidheera nama sana miti hordoftoota hundaa fi nama sana miidhina hordoftoota hunda miidhee jechuu barbaadani. Kanaafiyyuu har'a ammoo mana isaa maaltu bultiisa dhoowware arraba isaa takkitti kan arraba isaa tana doo kabajoof kenne maaltu ani bosona keessa isa dhokachuu isa geesse emnati nama arrabsee jechuudha asiif achi dhokachuu isa geesse maaltu isa geesse maalifi jechoota baatu of qusachuu jecha baatu maal an kana hoon kana dubbadhe nama miidhaadha laazim ani itti yaadat miti kaameraa fuuldura kaa'ee kan dubbachuudha itti yaadatimi kanaafiyyuu aara keessa sallaa jiraatu of tasgabbeessuu maalifan kana jedhe amma waan mufee ri'aa ani koomantiitti sababa godhate yookiin immoo ri'aatti sababa godhate kun sababa hin ta'u maalifi isarraallee waan baranuu qabnu baay'ee ani namootuma kaaniyyuu jechootan taane yoo isin kaan isin immoo jechoota bareedu an deebisaafi baqa maalifi isin yoo sana mo'attan dhugaa rabbiif isiniin jedhaati jecha bareedudha noo deebistaniif yoo sana kalas mo'attan sin nama cimaadha inni sin arrabsisun rontaan sin nama cima jecha gaarii namni laattaniif sun jechuudha kanaan nama mo'adhaa malee harrabaan deebiidhaan nama mo'achuun faayidaan qabu amma inni akkas jedhee ortodoksonni immoo deebi'anii warroonni kaan hin jedhe garuu natii isaaniitti fidoo iyyachuu baatanii natii keenya fidoo iyyachuu baatanii egaa innumti kun iyyuu qabamee seeratti hin dhiyaatu beektanii inni gaarii doo ta'u harrabni immoo hin barbaachisu akka qabamu akka seeratti nuuf dhiyaatu jechuudha malee harrabni immoo hin barbaachisu maalifi ani jechuma inni si fudhate sana fudhachuudha akkasii namni hundumtuu tokko miti baay'ee namni guddataniifis miti umuriidhaan dheerataniifis miti umurii dheerattee fi waan bareedduu haasoftaa miti waan jecha nama kabaju haasoftaa miti la maaliif hojjettanii hundumtuyyuu uumamni yaadni sammuu keenya garaagari kanaaf waanuma fe'aa ta'uyyuu malee nama miidhuufi nama miine addaan baasuu wallaalee miti namni sun jechuudha. Nama xiqqaa ta'ee fi yaada bareedduu dubbachuu dhiisaa miti. Egaa kan namni kun nama guddaadha. Nama xiqqaadha yaadu garuu ka. Unkaan waan biraa miti daa'imni isaatiyyuu jechoota ta'an dubbattu. Haalatti guddisan murteessaadha tokkoffaa. Lammaffaa immoo sammuudhuma isaatu tana beekumsuma isaatu tana. Inni garuu beekumsa isaati qaba. Baay'ee ani asirratti dadhabbina isaan jedhu beekumsa isaati kun. Mukinaatu ani beeka ta'a yaada isaati kun. Kanan siniin jedha wal kabajuun kee dhugaa rabbiifuuti kan akka wal kabaju jaalala biyyaaf qabu jiru yoo wal kabajan jaalala biyya keenya nagaan uumama yoo wal kabajne biyya keenya misoomsina haala kanaan ta'e wal tuffachuu wal jeequu